Muuziqaan afaan weellisaa keessaa sagaleedhaan bahee gurra dhaggeeffataa keessa seenuun jaalatamuu irra darbee taa'iif kayyagan dhorkutti duukaa utaallu ragada tirrii fi dhiichisaan dafqa ofirra kutu wajjin boonyee raajeffannee yookaan ammoo jibbineetti gadduun weellisaa sana gabaarrutti nu geessisu ruqoolee garaagaraa ogeessota danuu bu'aa baay'ee akka qabu beekamaadha. Ruqoolee muuziqaa kanneen ijoo fi muuziqaa tokko muuziqaa jechiisan keessaa walaloo, yeedaloo fi qindoominni meeshaa muuziqaa isaa warra ijoodha. Walaloon tolee yeedaloon bannaan, yeedaloon tolee walaloon bannaan, walaloonis yeedaloonis tolee qindoominni meeshaa muuziqaa isaan tolle taanaan muuziqaadha jechuun ulfaataadha. Yeroo waan akkanaa nama mudatu muuziqaa jechuu dhiifnee haasaa gabaabaa meeshaa muuziqaan dabalame yookaan walaloo sibiila reebaa dubbifame jechuu dandeenya. Baroota keessaa bar tokko garuu namni ruqoota muuziqaa armaan olii ga'umsaan dhuunfatee horate kan dagalee fi utubaa weellistoota biyyattii beekamoo ta'ee darbe namni tokko jira. Walaloo barreessee yeedaloo kan itti baasu meeshaa muuziqaan ammoo qindeessee kuulee sagalee weellisaa waliin kan wal simsiisu namni tokko tureera. Hojjetees ammoo darbeera. namni kun ሌተናል ኮሎኔል ሳይሌ ደጋጎቲ አላዝንም ለራሴ የተባለውን ዜማ ብዙነሽ በቀለ ስትጫወተው እናሰማለን። የዜማው ደራሲ ሳሌ ደጋጎ፣ ሙዚቃ አስማማው ሳሌ ደጋጎ። ከኒስን ነግየፈታ ጅርተን FM ፊንፊኒ 92.3 irraa kan isiniif darbu qophii bashannanaa ehem kan isin filannoo dhabdanii osoo hin taane filattanii naggeeffattan waan ta'eef baay'ee nutti tola. Wallagga Lixaan Ajjootti bara 1923 taadha isaanii adde Daggituu Fayisaa fi abbaa isaanii Balaan Baraas Dagaagoo Allabbee irraa dhalatan. Barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa Naqamteetti kan eegalan Koloneel Saaleen Finfinnee mana barumsaa Tafarii Mokonniinitti barnoota ammayyaa hordofaniiru. Bara 1942 kaasee kutaa waraana giddu galeessaa keessatti qacaramanii hojjechuu eegalan. Hojii isaanii irratti cimina agarsiisaniinis yeroo gabaabaa gidduutti gara ajajaa 50tti guddachuu danda'anii turan. Adeemsa keessas kononeela kan tahan yoo ta'u osoo gara hoogganaa baandii Kibur Zabanyaa fi barreessaa walaloo fi yeedaloo akkasumas qindeessaa muuziqaan ta'in dura baandii waraana lafoo keessatti meeshaa muuziqaa kilaarneet jedhamu taphachuun tajaajilaa turaniiru. Ogummaa kanas lammii biyya Faransaay Museenii Korraa akka baratan Koloneel Saaleen ni dubbatu. Dabalataanis akkoordiyoonii, piyaanoo, alto saaks meeshaalee muuziqaa jedhaman ga'umsaan taphachuu ni danda'u turan. Bara 1949 baandiin muuziqaa Kibur Zabanyaa yoo hundeeffamu gara sanatti maluun hojii eegalanii achittis meeshaalee muuziqaa danuu taphachuun qindeessaa muuziqaa isa jalqabaa ta'uu danda'aniiru. Erga gara walaloo fi yeedaloo barreessuu akkasumas muuziqaa qindeessuutti dhufanii boodas artistoota beekamoo biyyattii kanneen akka Xilaa'uun Gassasa, Mahammud Ahimad, Tafarraa Kaasaa fi Buzunesh Baqqaleef walaloo sirbaa barreessanii yeedalootti godhanii fi muuziqaa isaa qindeessanii bareechuun akka weellisaniif isaaniif gumaachaa turan. በሙዚቃ ያስተካከለው ሳህሌ ደጋጎ፣ ተፈራ ካሳ በመጠጥ ደስታ ይገኛል ብላችሁ መጠን አትለፉ ትቃጠላላችሁ። ውሸት ለመናገር አትሻም ራሴ ለእውነት እሞታለሁ አልሰሳም በነፍሴ።
ነው ሀሳቤ ባለም ላይ ከኔ ወዲ እውነቱን ልናገር አላዝም እኔ ዳንነቴ ላንተ ነው ሀሳቤ ባለም ላይ ከኔ ወዲ እውነቱን ልናገር አላዝም እኔ ዳንነቴ يفصل انباعي كنت جبات ዜማውን ከሙዚቃ ያቀነባበረው ሳሌ ደጋጎ ገንዘብ ያለው ያውጣ ይስራ ያዘራበት ሀገር እንድታደገይ ሁሉም እንዲያልፍልህ keessaawu bara 1960tti waldootti malaa osoo jiranii namoota sababa hongeen waan nyaatan dhabanii karaa irratti kufanii jiran argan namoonni kun waan nyaannu dhabne jedhanii koloneel Saaleefaatti bu'an warri kaan harmoolii ijoollee isaanii harma gogaa hoosisan faa turan yeroo kana koloneel Saalee fi miltoowwan isaanii maallaqa farkaa qaban itti kennuun faayidaan qabu jedhanii gara magaalaa Asab deemuun waan nyaatamu fidanii fi dhufuun erga hiranii fi booda gara Finfinneetti deebi'an erga Finfinneetti deebi'anii boodas waan isaan argan nagaa waan isaan dhowwateef sagaleen watwaannaa harmoolii sanaa gurra isaanii keessaa waan baduu dideef Xilaa'uun Gassasa waamanii taatee argan itti himan Xilaa'uunis garaan isaa raafamee osoo hin beekin imimmaan ija isaa keessaa roobe jedhu koloneel Saaleen yeroo dubbatan kanumaan wallee waa'ee siiluu yerhaabin gunfaan sisuluu jedhu barreessanii muuziqaa isaa hojjetanii Xilaa'uun Gassasaaf kennan erga Xilaa'uun taphatee boodas yaadannoo tahee sammuu baay'otaa keessatti hafee haga yoonaa yaadatama waa'ee siiluu ወደ አሰብ ለስራ በምንሄድበት ጊዜ አንድ ወረዳ ነች የተራበችው ድንገት እዛ ወረዳ ላይ ወጣ ስንወጣ ወንድ የለ ከብቱ አልቋል ህፃን ልጅ አንዷ በጀርባዋ አንድ ትይዛለች በዚህ አንድ ታቅፋለች ከዚህ ደግሞ አንድ ትይዛለች ልጆቹ አባባ ዋይ ግደሉን ሞትን ሲሉ ስላልተዘጋጀን ፍራንክ ዝም ብለን ተዘረዘረ ፍራንክ ሰጣለ ፍራንካችን ጨርሰን እንጂ ፍራንኩ ለነሱ ምንም አይጠቅማቸው አሰብ ገባን ለተቀናደን 3 ኩንታል ዳቦ ገዛልና በቃ አስተናባሪ አዳይ ለልጅ አንድ የእያንዳንዱ ሰው አንድ ይታረን ተብሎ በቃ እያደል ከአሰብ ወዲህ ስንመለስ ከመጨረሻ ለአንድ ሁለት ወጣት አንድ ይዳረስ ትንሽ ለህይወት እንኳን መትረፍ ብለን ስናድል መጣን እኔ በዛን ጊዜ ይሄንን ጽፍ ነበር መኪናው ትኩጭውዬ ዋይ ሲሉ ልጆቹ ዋይ ማማ ዋይ አባባ ሲሉ ብሎ ሲሉ ወደ ባባ ሲሉን እየጻፍኩ ነበር ሄዶ ከዛ አዲስ አበባ ገባን ባላ ይሄ ነገር ይሰራ ተባለ ጥላሁን ገሰሰ እውነትም እንባው ከየት እንደመጣለትም አይገባኝም እንባውን እያረገፈ ነው የሰራው የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩን ባይኔ አይቼ በላደርጋለኳቸው ትቼ ዋይ ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ ያዘንኩን ባይኔ አይቼ በላደርጋለኳቸው ትቼ ወይ ማማ ወይ አባባ ብለው ሲሉ ሆዴ ባባ አስጨነቀኝ ጭንቀታቸው ምንስ ሆኜ ምን ላርጋቸው ታያቸው አይኔ አፍጥጦ ተለየ ልቤ ደንግጦ ተብረከረከ ጉልበቴ ምን ላደርግ ዋድህነቴ በረሃብ ስቃይ ቸነፈር ግማሹ ጎኔ ሲቸገር
ክው ብሎ ደርቆ አፋቸው የእግዜር ውሃ ሲጠማቸው ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩኝ በዓይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለባቸው ትቼ ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩኝ በዓይኔ አይቼ ምን ላድርግ አለባቸው ትቼ Sirboota afaan Amaaraa 400 ol harka Saayileen barreeffamaniiru yookaan muuziqaan qindaa'aniiru. Sirboota afaan Oromoo 100 ammoo hojii harka Saayileeti. Agadaa Birraa Daagim Mokonniin dabalatee. Hojiiwwan Saayilee lakkoofsa qofa osoo hin taane hojii jedhamanii maqaan itti mogga'ee hojii ta'anii kan darban lakkaawwamuuf ga'umsa qabaatanii kan lakkaawwaman walaloon isaanii ergaa bu'uura kan godhatan yeedaloo bareedaan kan faayaman qindoomina muuziqaan kan tolan turan. Kanaaf ammoo ragaan hojiiwwan Saayilee martuu haga yoonaatti yeroon osoo ittiin darbin akka Biriteen guddittii duraanii aduun osoo ammallee ittiin lixin akka daadhii wayinii bulanii mi'aawaa osoo hin dulloomin muuxataa ammallee filannoo duraa dhaggeeffattootaa ta'anii jiru. Hojii kana hunda hojjechuuf Saayileen barnoota kamuu dhaabbata kamirraa iyyuu hin arganne. Qaamni isaan deeggaree fi barnoota baargamaa akka argatan godheen turre. Kaffaltii gaariin illee osoo isaaniif hin kaffalamin piyaanoo tokkollee mana keessaa osoo hin qabaatin hojii barri yaadatu dhalootiin irraanfanne hojjetanii darban. እነዚህ ሰዎች የውጭ ሀገር የሙዚቃ ትምህርት እድል አላገኙ ጠንካራ የሆነ አካዳሚክ ትምህርት አላገኙ ሙዚቃ ከነሱ በፊት የሚሰራ ሰው አላዩ ግን ምንድነው ይሄ ሚራክል ይሄን ሁሉ እንዲፈጥሩ እድል የሰጣቸው ምንድነው ከኋላቸው ምንም መሰረት ሳይኖር እነሱ መሰረት ነው እንጂ የሆኑት ከኋላቸው ጠንካራ መሰረት አልነበረም 1920ዎቹ ማለት ለኢትዮጵያ ሙዚቃ በጣም ገና ልጅ እድሜ ነው 1940ዎቹ የመጀመሪያው ክብር ዘበኛ ሲቋቋም መቀጠር ማለት በጣም ምንም ባልነበረበት ጊዜ ነው እና ከዛ ደግሞ ወደ 8-9 የሙዚቃ መሳሪያ ነው የሚጫወቱት የትንፋሽ መሳሪያዎቹ የክር መሳሪያዎቹ እንደገና ደግሞ እንደ ፒያኖ የመሳሰሉ የምት መሳሪያዎቻቸውን ጭምር ይጫወታሉ የመሳሪያ አይነት አይበግራቸው ከዛ ደግሞ ያልፉና ግጥም ዜማ ፈጠራን ደግሞ ይፈጥራሉ ከዛ ደግሞ አለፍ ብለው ዜማና ግጥሞቹን እንደገና ኦርኬስትሬት ያደርጋሉ አሬንጅ ያደርጋሉ ይሄን ጽፈው ብቻ ሙዚቀኞቹ መስጠት ሳይሆን ቆመው ደግሞ ኮንዳክት የሚያደርጉት እሳቸው ናቸው እዚህ ከዘፈን በድምጽ ከመጫወት በስተቀር መድረኩ ላይ ከሚፈልግ ምንም ነገር ይቀር የለም እዚህ ውስጥ እኚህ ሰው ብዙ ሰው ነበሩ ማለት ነው ሰርጸ ፍረ ስብሃት ኦጌሲ ሙዚቃ ቤከማን ከጀሉት Saayileen piyaanollee mana keessaa waan hin qabneef barcuma mana isaanii irratti fakkii piyaanoo kaasanii sagalee isaanii sammuu keessatti yaadachaa quba isaaniitiin fakkii kaasan akka piyaanootti fayyadamaa muuziqaa hojjechaa bulu jedhee cimina kutannaa fi dhamaatii koloneel Saayilee dubbata. Bara kana namni agas mara rakkatee muuziqaa hojjetu waan jiruun fakkaatu garuu miidhagin beekumsii fi sadarkaan muuziqaan biyya kanaarra jiru kan bara koloneel Saayilee faatiin yeroo wal dorgomu hagame inni jedhu ጋፊዳ ጀደ ሰርጸን ዛሬ ደጋጎ ፒያኖ የላቸው ቤታቸው ሙዚቃ ግን በየቀኑ መጻፍ አለባቸው በምን እንደሚጽፉ ታውቂያለሽ ጠረጴዛ ላይ ፒያኖ ስለው የፒያኖ ድምጽ የለም የፒያኖን ታቾች በመንካት በሳሉት ስዕል ላይ በመንካት ድምጹን ባይምሯቸው በማሰብ ነው የሚጽፉት ፒያኖ ቢኖር ድምጹን ይሰሙታል አሁን ግን ድምጹ አይምሯቸው ውስጥ ነው ያለው ምስሉን ግን የሚጠቀሙት ጠረጴዛ ላይ በሳሉት እስክሪብቶ በሳሉት ፒያኖ እዚህ ድረስ ይወደቅና አይመስለኝም ዛሬ ከዚህ የተሻሉ መሳሪያዎች አሉ ከዚህ የተሻለ ሚዲ ቴክኖሎጂ ላይ ገብተን እየሰራን ያመረትነው ምርትስ የሙዚቃ ምርት በርግጥ ካንዱ የሳሪ ደጋጎ ኮምፖዚሽን ጋር ይወዳደራሉ
የሚያደርግ ይመስለኛል። እነዚህ ትልልቅ ሰዎች የጥበብ አቺቭመንት ወቃሽ ነው። ትንሽ እንደ ሐውልት ይቆምና ፊት ለፊት የሚያይ አይኑን እንኳን ትንሽ ረገብ የማያረግ ወቃሽ ነው። ኮሎኔል ሳህሌን namoota dhamaatii mataa isaaniitiin sadarkaa guddaarra gahan keessaa warra tokkodha. Hojii isaanii kanaanis fuulduree fi hojii artistoota biyyattii bareechanii darbaniiru. Koloneel Sahaleen beekumsa dhamaatii isaaniitiin argatan kan ofii isaanii qofa qabatanii taa'uuf illee nama hin yamne turan. Kanumarraa kahee biyyarra deemanii dargaggoota barsiisaa akka turan illee hiriyooti isaanii ni dubbatu. Koloneel Sahaleen baandii Kibuur Zabanyaa keessatti waggoota 40 ol kan dabarsan yoo ta'u, kanaanis meedaaliyaa kabajaa fi qarshii 20 badhaafamuu danda'aniiru. Kana malees tajaajilaa umurii dheeraa waggaa 10, waggaa 20 fi waggaa 30 ta'uun meedaaliyaa warqee, meetii fi nahaasii akkasumas niishaana loltuu badhaafamaniiru. Kana malees dhaabbata aartii fi sabquunnamtii Itoophiyaa irraa gosa muuziqaatiin badhaasa umurii guutuu pirezidaantii biyyattii Roosii Dr. Nagaasoo Gidaadhaa harkaa bara 1991tti badhaafamaniiru. በሙዚቃ ዘርፍ በዜማ ደራሲነት የህይወት ዘመን የ1991 የላቀ ስራ ተሸላሚ ሳህሌ ደጋጉ ሳህሌ ደጋጉ ለአማርኛ እና ለኦሮምኛ ዘፈኖች ዜማና ግጥም ይደርሳል። ሙዚቃ ያዋህዳል። በተለያየ ጊዜ ለቀረቡ ተወዳጅ ዜማዎች የማጣፈጫው ቅመም ሆኖ ቆይቷል። ጥላሁን ገሰሰ፣ ብዙነሽ በቀለና መሐሙድ አህመድ የተጫወቷቸው በርካታ ተወዳጅ ዘፈኖች የሳህሌ ደጋጎ ድርሰቶች ናቸው። ሳህሌ ደጋጎ በሙዚቃ ዘርፍ በዜማ ደራሲነት የ1991 ዓመተ ምህረት የህይወት ዘመን ተሸላሚ ሆኖ ተመርጧል። እንኳን yeroo badhaasa kana fudhatanis akkas jedhanii turan. እንደሳዶት ጋሽ ሳህሌ በእውነቱ ደስታውን ብቻ የኢትዮጵያ ሙዚቃ እድገት እንዲያገኝ ይሄ ድርጅት ወደ ኋላ ተረስተው የቀሩት ሰዎች ድግግም ማድረጉ ለወደፊት ለሙዚቃ እድገት በር ከፋች ነው። ስለዚህ ሙዚቀኞች ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ። የቀራችሁት ደግሞ ይሄ እድል እንደሚገጥማችሁ ተማመናለሁ። ይሄ ድርጅት በእውነቱ ታላቅ ድርጅት ነው። እግዚአብሔር ይስጠው። ሙዚቃ እንዲህ መድረክ ላይ ብቅ ማድረጉ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሙዚቃ እድገት መፍትሄ ነው እየገመታለሁ። አመሰግናለሁ። Dhaabbanni kun namoota muuziqaa biyyattii guddisuu keessatti gahee olaanaa taphatanii dagataman yaadachuun isaa fuulduree muuziqaa biyyattiif bu'aa buusa jedhanii turan. Caamsaa 20 bara 1983 yeroo mootummaan jijjiiramu sababa hin beekneen Xollaayitti ji'a 7 hidhamanii turan. Boodarra garuu bilisaan lakkifamanii hojii garaagaraa hojjechaa turaniiru. Haadha warraa isaanii Aadde Waynishet irraa ijoollee 7 jechuun dhiira 3 fi durba 4 horanii akaakayyuu arganii turan. Koloneel Sahaleen yeroo dubbatan jireenya koo keessatti waan natti irrate hin jiru. Waanan hojjechuu qabu hojjedheeraa kabaja naaf malus argadheera jechuun ni dubbatu turan. Bara 1997 ilkaan kiyya na dhukkubee dhaabbanni an wallaansaaf bira deeme ilkaan na dhukkubu dhiisanii isa fayyaa waan na jalaa buqqisaniif dhibee narvii sammuuf saaxilameera jedhanii yeroo lubbuun jiran miidiyaatti dubbatanii turan. Dhibee kanaanis sireetti galanii waggoota dheeraaf erga dhibamaa turanii booda Bitootessa 2002 akka lakkoofsa biyya kanaatti addunyaa kanarraa lubbuun darbanii jiru. Koloneel Sahaleen nama muuziqaan biyya kanaa akka guddatuuf waan humna isaanii osoo hin taane humna isaanii olii gumaachan muuziqeessitoota muuziqaaf dhugaatti of kennaniif fakkeenya kan tahan wallee fi weellistoota akkasumas qindeessitoota muuziqaa irraa oolmaa guddaa nama qabanidha. Kanumaaf kan hiriyoonni isaanii nama muuziqaaf uumame jedhanii waamaniif eeyyee dhuguma nama muuዚቃፍ ኡመሜ እንግዲህ መቼም ኮሎኔል ሳህሌ ደጋጎ ለሙዚቃ ነው የተፈጠሩት ማለት ይቻላል። አኒስ ሀረ ኤርገ ልቡን ኢሳኒ ደርቤ ወጋ ጉዳን ቦደ ከነን መቃ ኢሳኒ ካሴፍ ዋለማፊ ቶክ ኦሮሞታ ሜከቱ ብየ ከነ ኬሰት ሶ መቃን ኢሳኒን አሚን ወሮቲ ካን አከ መቃ አማኒፍ ሰበበተ ኢላታ ለም ሜጋን ኬኘቱ ነሞተ ቀቃሊ ኬኘ ከነ ቤከላታ ቦለ ኢሳኒ ዳሪን ያጉቱ ቱሙሬር Of tu la go gambelo, shagezi ada anzina ara da ya dalile do.
Again.